odeeffannoon waan baay'eetu jira. Sirbitoota keenya, hooggantoota siyaasa keenya nama baay'ee irratti xiyyeeffateera. Fakkeenyaaf ilaalaa Qamar Yesuufiin maan akkan itti yaadutti jalqaban kan inni ajjeesuu barbaade Hacaaluu osoo hin taane Qamar Yesuufiin ajjeesuu barbaadee jedhen tilmaaman ija kootiin. Sababni isaa maanni fuudheetu mooraa Oromoo keessa ala sakaa'u yaale. Akkam godhee dinquu dayyaasaa wajjin walitti naqee jechuudha. Gaafa inni kana tilmaamu an gaafas bakka hin ajjeese amma Qamartu du'an seenan Hacaaluun seenan. Hacaaluu irratti hirmijaa fudhatan seenan. Sababni isaa maal gochuudhaaf? Dinquu dayyaasaa ittiin qabachuudhaaf, abbaa Oromoo ittiin qabachuudhaaf, Oromoo keessaa mataa ol qabatee Oromoo kan gargaaru, ijoollee yuunivarsiitii garaagaraa ari'aman kan barsiisu nama akkasii rukutuu barbaada. Akka Oromoon mataa ol hin qabannetti. Xalaanni Abiy Ahmed Oromummaan xalaan isaati. Oromummaa sabboonummaa waan jettu dhagahuun barbaadu. Nuti jabaannee Oromummaa keenya sabboonummaa keenya jabeessine kaayyoo Hacaaluun itti du'e galmaan yoo geenye Hacaaluu fayyimne Hacaaluun hin duune jenna gaafas. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu hundumti keenya harka wal qabanne hamma gaafa Oromiyaan walaboomtutti waliin dhaabbanne falmachuu qabnan jedha. Ulfaadha kanuma jechuu barbaada. So, do we have a singer here, or what's going on with that? Oh man, we got the queen. The queen. We got two singers, so who's about to go first? Who's going first? Oh no, we got the queen right here. Jack, you want to sing first, or we want to have the queen sing first? Ladies first, right? It is my honor. No, I'm just kidding. I won't do that to you. Hello, how you guys doing? My name is Dipti. I'm from DC, and something that encourages me often is I like to sing is just to share a song. And so I noticed that a lot of us have lights. So you guys want to put your lights on, and that Hokuba's poem also encouraged me. So it was a great poem, Hokuba. Okay. And a simple song, we all want to sing it together. It says, "This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine." If you know it, come on, let's sing it. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Come on. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. The second verse is, hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Come on. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Come on, this little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. One more time. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. One more time to get things. I think I like this momentum. We need to continue. We got another singer right here. One. Give it another round of applause, real quick. Round of applause for that one. That was some good energy. We have a lot of heat in this building right now. We have a lot of heat. Jerry,
Jacob, sorry. My boy Jacob better sing next. Okay, Jacob. Round of applause for Jacob real quick. Hype him up. So, ani singing should have some time again. I saw that from the front. Okay, maqaan koo Jacob hin jedhama yookaan Yaaqoob jettee nama dandeessu. Just wantuma natti dhaga'ame haasa'uudhaaf yeroo jalqabaadhaaf waan akka sirratti haasaa baasu waan akka sirratti haasa'een beeku churchii faattan haasaa yeroo baay'ee gaafa haasa'u. So gaafa maqaa kana waamame nan jechuudha. Garuu wanti natti dhaga'ame waa'ee Hacaaluu wajjin wal ilaalchisee I feel like akka wanta hundumaa dhabeetti yaadani. Because like sirba isaa yeroo hundumaa dhaggeeffadhachuudhaaf osoo hin taane sirboonni yeroo baay'ee hojjetu sirba yookaan immoo wantoota saba Oromoodhaaf sagalee ta'an yookaan yeroo baay'ee quuqama saba keenyaa kan dubbatu rakkina sabni keenya keessa jiru boo'icha saba keenyaa akkaataan itti namoota gurguddoo fuuldura gaggeessitoota biyyaa fuuldura dhaabbatee dubbatu anaaf akka sagalee naaf ta'etti yaada yeroo baay'ee. Keessumattuu yeroo namoonni keenya baay'een naannoo Hararirraa buqqa'anii naannoo Wallaggaatti namoonni baay'een dhumaa turan yeroo fuuldura gaggeessitoota biyya Itoophiyaa sana dhaabbatee dubbiin dubbatu sun keessa koodhaan bara baraan gaafan taa'ee yaaduu jechuudha. Kanaaf gaafa Hacaaluun bu'eera jechuun dhaga'anii baay'ee like garaadhaan lafa ciiseen dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti dhaga'ame bakka. Kanaaf nuti wanti gochuu qabnu keessumattuu ijoolleen Oromoo warri taane keessumattuu ijoolleen biyya keenya jiru wantoota baay'ee dhabneerra kanaan dura akkuma seenaan haasaa ture eebbisaa addunyaa fa'aa dhabneerra warra saba Oromoodhaaf dubbatan warra quuqama saba keenyaa dubbatan boris dhabuudhaaf jiraachuu dandeenya. Kanaaf isaaf immoo baay'ee jabaachuu qabna. Bor hundumti keenya aarsaa ta'uu dandeenya waa'ee biyya keenyaadhaaf. Kanaaf waa'een amantiin keenya waa'een iddoo dhufaati keenyaa hundumaan keenya nu daangessuu qabu. Keessumattuu yeroo baay'ee ani amantaan keessa jiru jiru wal qabate yoon isinitti himuu barbaade ati akkamittiin kiristiyaana taate akkamittiin pheenxee taate akkamittiin pirootestaantii taate waan akkasii dubbattu jedhama yeroo baay'ee. No, like kun eenyummaa koodha. Eenyummaa kootti gaafa dhufanii amantii koottis bu'uu isaanii oolu. Kanaaf hundumti keenya amantiidhaan utuu waliin qoodin bakka Wallaggaadhaa kun Arsiidhaa kun eessadha utuu hin jedhin hundumti keenya tokkummaadhaan taane Oromummaa keenya hundumti keenya dhaabbannee diina nu fuulduratti ibsataa ofirraatti cabsuu qabna. Kanaaf wanta isinitti himuu barbaadu tokko hundumti keenya tokkummaadhaan ka'uu qabna. Hundumti keenya wanta saba keenya rakkisaa jiru kana fuulduratti itti baanee ija isaanii fuuldura dhaabbannee itti dubbachuu qabna jedheen yaada. Gooftaan sana eebbifamaa. Thank you very much for that. What? Yo, say something. Jirtu. Sagantaan kun ini kan qophaa'e Oromoo Youth DC jiraatanidha. Ijoolleen har'a kaleessa protestii isteeta adda addaa irraa dhufanii asitti qophaa'ee ture. Har'a immoo sagantaa warra dhufanii galateeffachuu asumaan immoo sagantaa Hacaaluu yaadachuu Hacaaluu sagalee nama hedduu ta'e Hacaaluu sagalee Oromoo ta'e Hacaaluu sagalee warra haju camaa turan ta'e isaaniif warra dhufanii sagalee isaanii dhaggeeffachaa turanii asi sagalee galatoomaa jechuu fi qophiin qophaa'e kunoo ijoolleen dargaggoonni asitti ba'anii akka sana argitan kana sagalee isaanii dhaggeeffachaa jiru yaada isaa kennachaa jiru
akkuma isaan argitan kun hundumtu ijoolleen baay'eedha kaas jiru darga Oromoon Jawaar hidhamus. Can you hear me? Can you hear me? We gotta continue with the speakers. Jawaar hidhamus We gotta keep these the rest of these maybe 30 seconds to 45 seconds, please. I'm really excited to announce my sister. My sister's gonna talk to you guys real quick. She's gonna educate you guys real quick. Take my sister real quick. One more time for Radia. Ijoolleen kun Hacaaluun qaalii ta'uusaa akkasitti ibsaa jiru jechaadha. Shamarreen amma immoo yaada ishee kennachuuf deemtu Naashviil irraa dhufte. Just take some and pass it to the next person, okay? I don't care. Inda Gahama. Jirtu. Ani yaadan tokkoon qaba. Waan ani jechuu barbaade mucaan dheeraa garuu xiqqoo irra deebi'uu barbaada. Nuti ijoolleen kun hundumtuu biyya kana ta'anii afaan baranii baay'innas ni qabnaa, beekumsaas ni qabnaa, akka afaan keessan hin daganne. Waan mara ni qabnaa akka Oromummaatti. Wanni dhabne tokkummaadha. Tokkummaa irra dalaguu qabna. Oromoonni yeroo baay'ee mo'anii jiran Itoophiyaa keessatti. Garuu ammas boohaa jirra. Ummata keenyaaf ammas boohaa jirra. San kan godhee tokkummaa dhabuudha. Warri guguddaan yookaan maatiin keenya haasawaa turan garuu ijaaruu hin dandeenye. Nuti garuu amma ijaaruu qabna. Ijaaruus dandeenya. Ka ijaaruu dandeenyu ammoo ani Muslima, ani Ortodoksiidha, ani Protestaantiidha, ani Jimmarraa, ani Wallaggaarraayi, ani Amboorraayi jechuu dhaabne ani Oromoodha. Ani Oromoodha yeroo jechuu jalqabnuudha. Please bakka asirra hojjedha. Wanni biraa ammoo wanni jechuu barbaadu. Waan tokko nu badhe osoo Hacaaluun hin ajjeefamin dura warri Habashaa waan tokko maxxanse. Sunis warshaa mucaa kanaa eessaa ni gubna adreesii isaa nutti himaa jedhanii maxxansan. Poostii san argee sheer godhe Feesbuukii irratti. Namni tokko sheer naan goone poostii san. Kana jechuun ni ajjeesnaani manni isaa eessa bira odoo jedhaniyyuu namni sheeriin godhu jechuudha. Please akka laayyootti ilaalinaa social media itti fayyadamaa. Poostii san irra deebi'ee hin argine. Amma osoo wayita laalu hin ajjeesnoo jedhaniyyuu waan tokko osoo hin godhin ajjeesan jechuudha. Please walaa gargaaru waan mara irratti. Tokkummaadhaan waan mara irratti haa dalaynu galatoomaa. Seriously, Takuma is probably the one thing that we need more than ever. The one thing that I'm really excited about this weekend is that all of you guys get a chance to connect, network, and be able to get out of here knowing some other groups of people. You know what I'm saying? So it is really, really important. How many of you guys have been able to connect with another Oya or another group of people from another city? Raise your hand. Raise your hand. You see what I'm saying? That's what we need. We need to connect more than ever because it's our differences that are holding us back. You know what I'm saying? So please, more than ever, we need to focus on that. You want to take this? Okay. Oh, I have to do that. Let me just come on. Let me just say that. Let me organize. What is it? You have to get the tweets. What tweets? They have to tweet before they eat. Oh, really? Just go like each step and say, are you here? Okay. Are you here? All right. Hello, everybody. How are you guys doing tonight? I don't feel like you guys are being so loud and so energetic. This is a party. We're on a party. Okay, guys. I want to know Seattle Jirtu, Colorado Jirtu, Ohio Jirtu.
Kenya jirtu. Chicago jirtu. Did I forget anybody else? I'm sorry. Nashville. Oh my God, Nashville jirtu. I didn't forget. Ega, namni hundi state ta dara Minnesota. Oh my God, Minnesota nama jirtu. We know how to sing jirtu. All right. I said Seattle. I did. Okay. Alana. Portland jirtu. Sorry. Alana. Atlanta jirtu. Anyways, the most important thing. Oromo jirtu. Oromo jirtu. Oromo jirtu. Okay. So I'm so proud of you guys. I'm so happy everybody made it from all these different states. You guys are amazing. One thing that we guys like we've been talking about all weekend is Tokuma. You guys hear it from everybody's mouth. This is what Tokuma looks like. This is what Tokuma is right here. I'm so happy everybody is here tonight. I really hope you guys have a great time. Meet somebody new. You know, maybe your Sabona or your Sabontu is in here. You don't know that. You might find them tonight. Okay? Oh, yeah. All right, so we do have food for you guys. The music is about to cut on. There is, not yet. Just not yet. But can everybody get their phone out for me real quick? Everybody get their phone out. I know you guys are tired of me telling you to get your phone out, but please, just one more. But now we're not going to Instagram. Everybody go to Twitter. Yes, right now. Everybody open your Twitter. 10 tweets before you eat. We can get a hashtag trending, guys. Come on. Yes, everybody. If you don't have Twitter, it's okay. But I know most of you have Twitter. Yeah, if you don't have Twitter, please, Oromo, like. What you doing? Open your Twitter, man. Yeah, open your Twitter. Bantani? Bantani? Yeah, Bantani. What's your name? Follow him. Bantani? Sena Bante. Bellissima Bante. How about you guys? Burka. Bante. Abdi Bante. Yeah. Bantani? Yeah, Kas. Bantani? Okay, so the first tweet we're all going to tweet together is you have to add words. The hashtag doesn't work unless there's a rest of the tweet. So the tweet is going to be Oromia shall be free. Or if you guys want to do it in Afan Oromo, Oromia nibilisont. Ni wala bomt. Wala buma. That's going to be the whole tweet. So Oromia shall be free. Hashtag Oromo protest. Come on, no, everybody. Bilisuma is different, man. While you guys are here, ask people, hey, what's your Twitter? Follow me on Twitter. Hey, what's your Instagram? Follow me on Instagram. Like, you know, connect. Like each other's pictures. Be one unit, okay? Yeah, no. And Adam wants to shout out his Twitter real quick. Everybody follow Adam. That is good. At Adam L_BL. If you already get that, Adam L_. No, stop. Sorry. All right, did everybody tweet that? Everybody tweeted it, come on. Yes, and it's protests with an S at the end. Oromo protests with an S at the end. Do not forget, please. Warri olani jirtanis Twitteri keessan bantani Oromo protest jettani Twitteri gubbaa akka post gootan isan gaafanna yeroo post gootan Oromo protest qofa osoo hin ta'ini jecha tokko barreessitanii akka poostan lammaffaa immoo Oromia shall be free kan jedhudha Abiy must go kan jedhudha akka post gootan isan gaafanna jecha. Another hashtag we're going to be using is Abiy must go. 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 Yeah. So you guys, whatever you guys want to tweet, make sure the end of your tweet is hashtag Oromo protest, hashtag Abiy must go, hashtag Oromo revolution. Okay, there's a lot of Oromo hashtags, but this one, the three we're going to use tonight, the mostly are hashtag Oromo protests, hashtag Abiy must go, and hashtag Oromo revolution. If you guys can make a tweet with all of those tweets in it real quick for me, that'll be great. And then Sani surre olani jirtan almost nama 500 taatu akka deemtanii post gootan Twitterii keessan gubbata hashtag Oromo protest Abiy must go Oromo revolution justice for Haacaaluu jettanii akka postan isan gaafannaa jechaadha. And another thing I actually really want to say before we get up and like kind of disperse is, can we get a quick, really loud, really great round of applause for Oya DC, please? Please. That wasn't enough because they did too much for you guys.
guys not to appreciate them. One more time, loud, like yes. Galateeffachaa jiru Oyaa DC waan kan hundumaa qopheesse dhumarrattis kunoo sagantaa galateeffannaa qopheesse na baay'ee galatooma san jenna amma. Alright, is everybody done tweeting? Everybody's good with the tweets? Everybody made at least three tweets. If you didn't make 3 tweets, you can't eat. Yeah. We will check. We'll check. We will check. Alright. So did everybody get hand sanitizer even in the back and stuff? Yes. Okay, pass the hand sanitizer this way, guys. I put some out there. Ya, daawwattoota keenya sagantaan keenya amma asumira raawwachuuf deema. Asiin booda kan jiru sagantaa irbaata yoo ta'u warroottan isteeta adda addaa irraa dhufanii warri Oyaa DC keessummeesse akkasitti guyyaa dhumaadhaaf sagantaa gaggeessaa jira. Akkuma okay. Durata Kello Media asa gaggeessuuf deema. What's up, guys? Durata Kello Media. Kam jirtu? Jirtu? First of all, I'm really proud of Oyaa DC. I'm the former. I'm too old to be an Oyaa now. Nah, you're not. But I'm really proud of what they've been doing. Related to Hachalu's death and the whole protest. Honestly speaking, I cannot be prouder as a former president of Oyaa and founder of Oyaa DC. I'm really happy to see kids like this. I don't really want to say a lot, to be honest. I'm not ready for it too, but I'm happy to see you all like this. This Oromoma brings us together. So I I'm so pleased and privileged to meet all of these people. To some degree, I kind of know most of these people in here. There are people that I don't know that came from different states. One thing I would love to say, as young Oromos, please keep in mind that we are responsible for anything related to our people. If you cannot step up, if you're not the one doing the things, nobody else is going to come from outside and do it for you. So make sure, I'm not saying everybody needs to be in politics or anything. In anything that you do, let Oromo kids be the most educated kids that we have in America. Let's have Oromo business people. We need to be, let's get everything running. We need to be commercial society. We need to be educated society. We need to be, after 5 or 10 years, we don't have to worry about the struggles that we had in the past. Yeah. Okay? We need to be focused on building our country and building the next generation. Oromia is rich, so get ready for it. And one most important thing, let's keep love within ourselves. Okay? Let's love each other. Let's encourage each other in everything that we do. If you see any Oromo kids doing something, encourage them. Be positive. Okay? So those are the things that we need to focus on. And as I'm really proud of my Kello Media team, a young Kube generation media that came out. I'm really happy. I know most of you have seen the achievement that we're doing. It's going to go big. Okay? It's not for us, it's for the Oromo people. Okay? So we are going to do what we are already doing, and there is not a kind of, it's a must that Oromia will be free. It's a must. We like it or not, Oromia shall be free, it will be free. Yeah. So that's what we have to keep in mind. That's the kind of mentality that we should have. That's a mentality that we should be working on. And you guys have been saying Abi must go. Abi will go. Yeah. All right, thank you very much, brother. Give it a key one more time, y'all. We got one more
person speaking, and then we're about to grab. Hello, qeerroos. Akkam jirtan? Are Rafina, akkam jirtan? Naguma akkam? Jirres. Dhaga'am. One more thing we need to work on beside tokkummaa is gara laafna. We're so sweet. Stop being sweet. Yeah. Somebody call you Abisha. Tell him I'm Oromo. Shut the fuck up. Tell him. Yeah. I'm sorry. Ifama na goda. But Who are we? but garala funu barbaachisu. In barbaachisu. Haala fu bowling kenna garala fani fufine nu jala fudhachiisa. Numa in fudhachiifna. Qeerroon fudhachiifna. In fudhachiifna. So yeah, stop being garala fina. Stop being soft. You know what I'm saying? We need to be we need tokkummaa and garala fina. Tell him I'm Oromo, be proud to say Oromo. That's what I tell you on the job to do. Yeah. Alright, yeah, tell you, man. Ah, yeah. Yeah, dapat. Just make some of them. Okay, we're gonna be wrapping up soon, but we want to shout out to the Oromo business in DC, Shaga, Howie, and Salvia. So shout out to them and all your states too, guys. Try to try to find out your Oromo businesses and support them. Shout out them and be there and give your money to our Oromo people because that's the people that we're fighting for. Oh, okay. Also shout out to Sacrificial Lamb. They gave out a lot of free food yesterday, so shout out to them. Daawwattoota keenya sagantaan keenya sumraa dhaabbata kaasin booda jiru. Also shout out to Salome and Dubishe for putting this all together. So grab a round of sagantaa keenya sumraa dhumata hamma sagantaa keenya kan biraa wal agarratti nagaatti saniin jenna sagantaan keenya sumraa dhaabbata jecha. coming out. I put this Galatoma. together.